tan gaddaa fi tan baay'ee tokko namatti dhagahamtu akkasuma ammoo barnoota namni durra argatu qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Mata dureen sagantaa tanaas obboleettiin teennaa akkuma nu gara biyya ormaatti dhuftee ni dalagadhanii jijjiirama jettee maatii jijjiiruuf yeroo dhuftetti isima biyya ormaa jirtu haatinii fi abbaan isiis jala armii ta'anii ishenis booda isaanii amrii taate. Seenaa kana keessatti waa baay'ee dhandhamtu, waa baay'ees barattu. Seenaa kana ammoo fakkeenya godhattanii namoonni hedduu waan yaaddan waan isin cinqurranis rooftan jedhee abdii qaba. Kanaaf hanga dhuma sagantaa kanaatti na waliin turaa isiniin jecha namoonni chaanaala Fooziituu bifa haarawwataatan subscribe gochuudhaan like share gochuun maatii keenyatti dabalama. Namoonni duraan ammoo subscribe gootanii na waliin turta hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Ammas rabbi isinaa dheeressu asuma like share gochuu hin dagatinaa. Isinis yaada keessan koomentii jalatti akkana barreessitan namni qeeqaa qabdanis ammoo sagantaa YouTube kanarra hojjechuu qabus namni fedha garagaraa qabdan hanga maatii kiyya yoo rabbiin jedhe maatii kiyyatti galee sagantaa babbareedaa isinii hojjedhuuf hanga mana arabaa jiru kana sagantaa akkamii akka isinii dhiyeessu warri barbaadan koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Asumaan gara yaada dhufeetti deebi'a. Jalqaba irratti obboleettiin teennaa akkuma nama kamiituu umrii isii ijoollummaan gara biyya arabaa imalte. Biyya arabaa Saud Arabiyaa osoo dalagataa jirtu waggaa irraa waggaatti osoo maadha galaa ookaa boru galaa ookaa waggaa kana ookaa waggaa sanii ookaa baatii kana ookaa baatii san osoma jettu waggaa dheeraa erga turte biyya namaa kana dhaquun nama dhibu galuutu nama dhibaa akkuma Oromoon jette. Obboleettiin teenatun jaalalaa fi hawwii maatii isii osoo qabdu maatiin isiis jaalalaa fi hawwii osoo isiif qabanu yoom galtaa yoom dhuftaa seenaa jechuudhaan harmee isii yeroo baay'ee sababa isiitiin dhukkubsachuu fi osoo isiin mana namaa biyya namaa keessa jirtu ijaan arguu dhabuu irraa kan ka'e yaada waa'ee isii ganamaa galgala yaadaan liqinfamtee sababa isii akka dhukkubsataa turte obboleettiin teenatun afaanuma isiitiin natti himtee turte. Seenaa obboleettii teennaa tana keessatti waan qabatamaan beeku waan isii beekuuf seenaa tana qabadhee isinii dhiyaadhe. Seenaa tana irratti obboleettiin teennatun biyya namaa kana keessatti haadha nama hundaa haadha nama rakkataa fi haadha nama beelaa yoo jedheen itti xiqqaata malee jechi kun isiif waan guddatu miti. Dhuguma rabbi yoo isinii hime mucayyoo tanaan qaamaan beekaa mana tokkos waliin galee waliinis nyaadhee dhugee jira. Qabaattus dhabdus fuulli isiisan harki isii nyaanni isii hojjattee nama nyaachiftu kan harka waliin nyaatanii fi kan baay'ee mi'aawu ture. Obboleettiin teenatun nama amalaa fi adaba gaarii qabu kan deemsi isii lafa hin quudnee fi jechi isii ammoo nama hin quudne kan nyaanni isii hoodalayde ammoo nyaatanii hin quufne ture. Haa ta'u malee obboleettiin teenatun akkuma nama kamiyyuu amalas bareedinas adabas hojii harka isiis baay'ee qabdi ture. Akkuma nama kamiituu erga biyya arabaa dhuftee baatii irraa baatiitti dalaydii mana koontiraataa hin turre kan daladdu ammoo raasaadha. Ergasii ammoo yeroo boqonnaa dhuftutti namni hundu hawwiidhaan isii eegaa harka isii nyaachuuf nyaata isiin hojjette nyaachuuf tartiiba galanii ta'anii isii eegu ture. Haa ta'u malee yeroo kanatti obboleettiin teenatun qabeenya dalagattu kana nama rakkate biraan hin luftu nama beela'e ammoo beelaa baasuudhaan beekamti ture. Osoma haala kanaan jirtu umrii isii fuudhaa yookaan heeruma sadarkaa heerumaa irra geettus heerumaadhaaf sagantaa hin baasne ture. Biyya namaa kana keessatti baay'ee turtus heerumuudhaaf hawwii akkasii qabaattus biyyumatti galee heeruma yookaan ammoo namni kun naaf hin taane yookaan ammoo namni sun akkasii jechuudhaan osoma nama maraxattuu fi osoma ammoo gara haadha abbaa ofii galtee heerumuufis fedhii qabdu yeroo irraa yeroon ittuma darbaa dhufe. Haati isiis akkuma isiniin jedhe sababa isii yeroo baay'ee kadhibamaa turte ruma deebite waan dhukkubsattuuf mucattii tiyya galtu malee osoo si argin akkaan hin duune jettee irra deddeebitee itti himtus abshir harmee tiyya siif galaa yoo rabbi jedhe wal argina jechuudhaan turte. Ittuma aansuudhaan harmeen isii mucattii tiyya koottuu gali heerumi bultii godhadhu ilmee godhadhu duniyaan xiqqoodha ilmee tante arguun fedha osoo jettuuni. Haati isiinis osoo wali argin ammas yeroo dheeraa waggaa hedduu faddaan turanis mucayyoonis galuu hin dandeenye.
osoma biyya ormaa jirtu biyyuma ormaa kanatti abbaa manaa biyyatti maatii isiitti ergate hookaa jaalallee isii nama tokko wal jaalatte maatiitti ergatu maatiin nikaa godhee fi ishenis tole jettee waan hunda qeebaltu erga nikaa godhadhee ka'ee gala jettee osoma qophooftu jidduma kanatti abbaan ifaatii si hoomaa walirraa osoo hin turin wal faanaa du'ani nama dura du'e wallahu alam xiqqoo waan tureef dagadhee jira. Haatiniif abbaa isii haa taatu garuu akka wal faana du'an ni beeka. Achi booda ishenis yaada maatii isiitiin dhukkubsattee hedduu cinqamuu irraa kan hafe duuti maatii isii ammoo isii biyya ormaa keessa jirtu isii mudachuun daran ka isii miidhee fi jireenya biyya ormaa namni hunduu ka beeku kan hadha jijjiiramee boru galaa kan boru jijjiiramee hookaa guyyaa kana waan kana godhee maatii kiyyas bakka kana hanqate kana guutaa fi obboleeyyan kiyyas ka barataniin finni barsiisee xumura osoo jettu umurii isii dargaggummaa sitti gahee heerumuu dhabdus yaada maatii isii hin dhabne ture. Maatii isiitti galuuf isii qophii fi akkasuma ammoo akkuma isiniin jedhe bultis godhachuuf nikaa godhattee qophooftee waan hunda fixxee nin gala jettee hadha boru osoo isiin jettu maatii isii jalaa du'an erga maatii isii jalaa du'anii ammoo hedduu kan miidhamtee fi hayyaanni isii hooresse akkuma namni kamuu beeku mana arabaa keessa namni jiraatu hunduu ka fayyaa qabuyyuu fayyaa hin qabu kan ammooyyuu osoo naga jedhaniyyuu naga hin qabne turre bakka dhaabbatanii bakka taa'anuyyuu kan walii wallaallu jechuudha. Jireenyi mana namaatu hangas takka nama miidha. Isiin haaluma saniin erga rakkoon sun isii qunnamee xiinsammuu dhukkubsanitti hammaate booda dhukkubsata isii yeroo dhibeen amma addunyaatti gadi bu'e akkuma inni dhufeen ufafuma isaa san afaan isii qabamtee rakkoo isii osoo hin himatin qabeenya isii bakka jiru osoo hin himatin isiinis haadhaaf abbaa isii faana hordofuudhaan duuka isaanii deemuu dandeette. Haa ta'u malee osoo hin du'in dura gaafa dhukkubsattee afaan isii qabamtu dhibee kana na dhukkuba bakka kana na dhukkuba yookaan ammoo rakkoon kiyya waan kana ittee osoo nama tokkochatti himachuu hin danda'in afaanuma akka qabamtee hafteen gara mana yaalaa fidani. Gara mana yaalaa erga geessanii qabeenyi isii mallatni isii daabni isii hiriyoota isii bira jiru anis nin beeka. Daaba isiisan galchanii fi dhiisanii wanni irraa beekus hin jiru. Haa ta'u garuu qabeenyi kiyya kun bakka kana jira qabeenyi kiyya kun mallanni kiyya kun birriin kiyya kun bakka kana jira jettee osoo nama tokkotti himatamii hin himatin akka afaan qabamtee mana yaalaa geessanii mana yaalaa keessatti duutee warrummaa mana yaalaa awwaale achirraa xiqqoo turanii yeroo koronaan lashedhetti barbaachisii mana yaalaa keessa warroonni harka isii irraa nyaataniif ijoolleen biyya isii turan mana yaalaa isii geeffamisa yoo barbaacha dhaqan waraqaa itti argisiisanii duutee awwaallee jirra firarraa dhabnee jechuudhaan waraqaa itti argisiisanii. Obboleeyyan kiyya jaalatamuuf kabajamoo seenaa tana keessatti namoonni hedduu irraa baratan jedhee abdii qaba. Tokkoffaa irratti obboleettii teenaaf du'aayinaaf godhaa fi akka rabbiin isiif araaramu namni harka walii irraa nyaatee miti namni raasattu wal arge seenaa isaa yoo yaadatu ammoo du'a isaa takka malee biyya ormaa tana yoo yaadatu namatti ni dhagahama jechuudha. Ani gaafa duute isii dhagahee baay'ee natti dhagahamee ture. Haa ta'u garuu homaa gochuun hin danda'amu wal deebisuunis hin danda'amu. Seenaa kanarratti wantan isin himuu barbaadu namoonni kenna ilmaan Oromoo shamarran Oromoo dhiirri Oromoollee kan ilmee barbaacha duniyaa barbaachaaf jecha ilmee ofirraa baasantu jira. Ka duniyaa barbaachaaf jecha kininii nyaatantu jira. Dura duniyaa godhanne kaanee ilmee godhanna jedhanii ka bultii ijaaratanis ka osoo bultii hin ijaaratinis qabeenyuma godhanne kaanee heerumne ilmee godhanna jedhanii didanii ta'an baay'eetu garuu qabeenyi ka dursu ilmee namaa ta'uu hin dagatinaas hin jechuu barbaada. Maaliif hojjettan obboleettiin teenatu waggaa 10 wayi akkas waggaa 10 ol malee achi gadii miti ka biyya namaa turte. Haati xiqqaattaa guddattu dalagattee qabdi. Adda qabeenya isii haatiniif abbaa isiillee duute ittiin oolle isiinis duute ittiin oolle ilmee osoo qabaatte ammoo ilmee isii santu itti hafa ture. Adda ilmee sanis hin qabdu heerumtes bakka hin geenne waan ta'eef qabeenyi isii yoo rabbiin sodaatanii hiriyoon isii galchaniif galchan kana malliqeessitu kana kennitu kana kennitu bakka hedduutti
faffaca'ee hafa jechuudha. Kanaaf dura dursaati warri wal fuutanii karaa halaalii waliin jirtan ilmee godhachuu hawwaa malee duniyaa godhachuuf hin hawwinaa isiniin jechuu barbaadas keessa jechuudha. Itti aansee namoonni haadhaaf abbaa qabda haadhaaf abbaan keenya koottaa galaadhaan yeroo nu warwaatanitti yeroodhaan gara maatii keenyaa galuu qabna isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana keessatti keessatti xiinxalitan maal mee qabeenyi mucayyoo tanaa eessa ga'ee eenyutu nyaata eenyu dhugaa kanallee osoo ilmee godhattee raatte maal qaba ilmeessisantu hafeetti oolaallee ammoo osoo nuti hin galin biyya namaa keessa osoo jiru maatiin kennallee waan jalaa ta'an nullee madoofne faana isaanii ta'uu akka dandeenyullee kanarraa akka barattan waan abdii qabuuf keessattuu warri ilmee ofirraa baastan namoo yeroo hedduu kana qunnamu namoota ilmee ofirraa baasu karaa waattaappii kiyyaatiin akkamitti ilmee ofirraa baasna wanta jedhu keessaan dhufee na qunnama. Kanaaf sagantaa kana qabadhee isinii dhiyaadhe baay'ee tokko galatoomaa namni hanga dhuma sagantaa kanaa na hordoftan yaada keessan koomentii jalatti barreessa. Akkuma isiniin jedhe ammoo isiidhaaf du'aayii haadhaaf abbaa isiitiif illee du'aayii naa godhuu hin dagatinaa intala musliimaa waan taateef jechuudha. Nagahaan naa jiraadhaa. Famanoo dhabuudhaaf wal caala jecha kana meeqa fageessaan alaala namni rabbitti amane abbaa fedhe caala walitti hin qixxaatu jedhe rabba laalaan namni rabbiin dhabee deegaadha wallaala addunyaadhuma irratti asiifachuu taala.